baasii arganiitti taphatanii waggaa torba guutuu ishee nyaatanii qaama isheetti fayyadamanii lubbuu isheetti fayyadamee akkallee maatiin fuula isheen argineefillee akka hin taanetti badanii erganii jechuudha. Hundinuu saaxinii sibiilaatiin sinii galee maatii gowwaa itti argatanii akkasitti taphatan jechuudha. Maatii gowwaadhaaf immoo maatii hiyyeessaaf immoo eenyutu dhaabbata? Nama akka keenyaatu dhaabbachuu qaba jechuudha. Haati koollee akkasi jedhi, abbaan koollee akkasi jedhi, tokkoon keenya jechuudha kongoo biyyaa baane sinii galee eenyuyyuu jechuudha kan aftaanii ta'e biyyaa ba'an jiru. Bara maatiin keenya baratee hanga keenya ga'e hin jiru. Parsantii dhibba keessaa 10 yookiin 20 hin sobinaa. Hundi keessan akkuma maatii sanaati jechuudha. Mucattiin sun immoo barumsa hin qabu jettee wanta hin beeku hin jiru jettee himte ani maaliin ta'e jedhe sinii galee booddee jirti. Haati amma sa'aatii kana keessatti qalbii dhabdee jirti. Wallaahi waan qaqqabu hin beektu jechuudha. Innaattu hin dhuftu sinii galee intarviilee dhiyaachuu dadhabde. Haasa'uu dadhabde. Wanta akka gocha irraa haasa'uu hin dandeessu. Kanaafuu waan guddaa hojjetaa jirra. Abdiin kutinaati yoo dandeessan rabbii jedhaatti gara gurguddaa kottaa yoo deemaa dhaqa kennuu dhabdanii firii shamarran biyya arabaa kan jedhu sana keessa dhaqanii riippoortii bakka itti isin gootan qabbanneedhaaf jechuudha. Isin agarsiifna kanuma irraa barbaada galatooma. Maallaqa ishee qofa dubbadhu maal akka nu kan qabe beekuuf yoo barbaadani maallaqni ishee birrii 23,900 ture sigalee sirriidha. Jaarsummiin kaa'ame jaarsummii sana keessa namni meeqa ka'ee ala ba'ee maal akka ta'e guddaa hin beekna nu sigalee. Kanaafuu yoo asirratti dubbatte jaarsumii sanaaf gaarii miti waan ta'eef dhiisi si jedhu dhiisi. Ishee gaafa sana nuti aleeyyofnu jarri aleeyyaanu qofa ol argina jechuudha nama hundaan. Ijoolleen asirra jirtan immoo guddataa jabeessaanii nama hojii ofii dhaabbattee biyya Itoophiyaa keessa taa'ee hojii isaa dhaabee wallaahi guyyaa takka jechuudha rabbii jedhee umaachi dhattee tiraanspoortiitti godhattu naan jedhu ahaa siifanatiillee birrii fudhatteetidha kan waa godhaa jirtu jedhe kuni seenaa kiyya keessaan badu jechuudha. Nama haqaaf dhaabbatee Oromiyaa keessa mucaa kana argina. Silaa haqni hacceetu namni 5 akkasaa jiraate haqni haccee badee bada. Ituu haqni haccee jiru ammallee shamarran keenya nyaatan jechuudha. Ganduma sana keessaa biyyeen sina nyaattu. Akkasii nagaannaaf tura jabaadhaa guddataa koo buddeenaa jabeessaa yoo dandeessan rasiita guutaa fi waayifaa mataasaa hin qabu daataan fayyadamaa jabaadhu jedhaa naaf jabeessaa. Kanuma sin barbaada nagaannaaf. Siifuu yeroo tokko jechuudha. Ijoollee reeffa herganii kan bakka buutee isinumaadha. Amma reeffi biyya galee dhaggeeffadhu ishee guddataa keessa jira. Ani naaf aggadaa reeffa kana hin gashinaa nafa 3 irratti naaf aggadaa qabeenyaa kiyya itti gurguradhaa jedhe naaf aggadaa naaf dhaabaa bakka sanatti qabeenyaa kiyya itti gurguradhaa jedhe mana ani reeffa kana guddataa tura. Akka aggadameera jedhee guddatanillee waan beeku qabu kan beeku intala obboleettii fi abbaan jara kana miti wallaala waraqata kan nu ergaa ture guddataa miti guddataan beektu simiti kan bilbilee nagaa fedhe waraqaan abbaan barreesse fi inni sun barreeffame maal guddataan hin beeku durees keessa ta'anii guddee chaawuchi sila oo namni dhibbi haasa'u gurra dhibba qabnaa guddee qoy guddataa qaanatti dhagaa guddataan akkatti waraqata sadiitti argate Ohi buatu ani siifuu qaban dubbisuu fedha qoy siifuun bu'uuf jirti obsi siifuu ila wanta dimu wanta jara kana naa hubachiisu nama hubachiisu nama hubachiistu fi si gaafachuu fedhe. Amma uumaan gaafate na gaafachuu barbaannan keessaa na gaafadhu garuu ani reeffa naa gadaa qofa beeka malee ergamuu beeku si galee abbaan ergatee abbaan kan inni ergate barreeffama biraatti bira ga'e barreeffama biraatti kana wanti jiru maasalaama damma guddataa irraa gadi bu'aa waan taane naasayinaa asirratti ofisi naasota birrii xabaqaa mucattiidhaa akka eenyu ta'uu qabna waan akkasii dubbadhaa isa kaan keessaa dubbadhaa.
guruppii keessa warreen